Oduu ammee naannoo Affaaritti taateen rifachiisa fi addaa ta'e uumamee jira. Taateen kunis namoota hedduu kan rifachiisee fi namoota hedduu kan naasisee taatee fi sababa taatee kanaatiif fi akkaataa uumama taatee kana qabannee isinirraa hanga dhumaatti nu daawwadha. Taateen amma viidiyoo irratti argaa jirtan kun naannoo Affaar ganda Sagantoo jedhamutti mul'ate. Kirkira lafaa tibba irra deddeebiin mudachaa jiru hordofee naannoo Affaaritti abiddi lafa keessaa ol danfuu jiraatan naannoo sanii BBCtti himan. Horki lafa keessaa abidda tufu kun kan mudate godina Gabii Raasuu Aanaa Dulasaa ganda Sagantoo jedhamuttidha. Baatii muraasa darbee gara Fantaalee fi naannoo Affaaritti kirkirri lafaa irra deddeebiin mudatu Finfinneetti dhagahamaa yaaddoo uumeera. Haa ta'u malee hanga yoona qabeenya irratti yoo ta'e malee lubbuu irratti miidhaan dhaqqabsiise yoo jiraate wanti gabaafame hin jiru. Hojii gaggeessan ganda Sagantoo obbo Sultaan Kaamil BBCtti akka himanitti abiddi lafa keessaa ol danfu aara qabu kun kamisa galgala sa'aatii 11 irraa eegalee jedhan. Kaleessa naannoo sa'aatii 11 irraa jalqabee kan danfu kun aara abidda qabuu fi ol ka'iinsa guddaa qabu jedhan. Fagoorraa mul'ata, sagalee guddaadhaan gara samiitti ol danfaa jira. Jimaata ganama naannoo sa'aatii 4 ammoo danfi kan biraa haaran jalqabee jira jedhan obbo Kaamil. Taateen mudate kun baay'inni isaa hangam akka ta'e BBC'n adda baafachuu hin dandeenye. Haa ta'u malee jiraattonni yaaddaan qeerraa buqqaa jiraachuu namni BBC'n dubbise himaniiru. Amma dura gonichatti kirkirri lafaa hordofee bishaan danfaan lafa keessaa ol bahuun ciisaa ture. Jiraattonni yeroos BBC'n dubbise akka kaleessaa lafti kirkiree ganama bakka sagaleen dhagahamaa ture yoo imalan lafa baqaqe keessaa bishaan danfaan yoo burqu argan. Jiraattonni kunniin lafa bishaan danfi keessaa bahu jala sagaleen akka dhagahamus ni himu. Hammi bishaan danfaa lafa keessaa bahuu fi baqaqaan uumamis dabalaa jira jedhan. Taateen yeroo ammaa mudate kun abidda lafa keessaa bahaa waan jiruuf jiraattonni naannichaa irratti yaaddoo fi rifaatuu guddaa akka uumes himan. Abiddatu lafa keessaa bahaa jira. Fageenya irraa suuraa kaasee itti siquun hin danda'amu. Bakki waan kun mudate bakka hawaasni jiraatu. Ummanni amma rifaatu guddaadhaan bakkicha gadhiisanii deemaa jiru jedhan. Hanga ammaattis namoonni 600 ta'an bakkicha gadhiisanii bahus himan hojii gaggeessan gandichaa obbo Sultaan. Sababni wanta kana addatti kan hanga ammaatti hin beekame ta'uu baatus garuu kirkirri irra deddeebiin mudachaa jiraachuu ni himama. Ji'a fulbaana darbe irraa eegaluun kirkirri lafaa sadarkaa adda addaa qabu naannoo gara Fantaalee fi Affaaritti irra deddeebiin mudachaa jira. Miirri lafii bakkeewwan kanatti kirkiru immoo magaalaa guddoo Finfinnee Itoophiyaatti dabalatee bakka dhagahamu jiraattonni dubbataa turan. Torbaan lama dura ammoo gara Fantaalee irratti sigiigni lafaa fi mallattoon dhukkee mudatee jiraattota naannichaa fi magaalaa Matahaaratti yaaddoo kan uume ture. Dhoohinsi Fantaaleetti mudatee horsiisee bultoota naannichatti qubatanii turan godaansiseera. Yuunivarsiitii Finfinneetti daayirektarii jiyoolojii, astiroonomii fi qorannoo hawaa akkasumas qorataa kirkira lafaa kan ta'an Profeesar Attaalay Ayyalaa hordofaa jiru. Torbaan dura haala ture BBCtti yeroo dubbatan fulbaana fi onkololeessa keessa jalqabee gara ji'a tokkootiif mudachaa ture garuu gidduutti callisee ture. Torbaan tokko asitti ammoo bifa haaraadhaan kirkirri kun mudachuu irratti argama jedhan Profeesarri kun. Kirkirri lafaa amma irra deddeebiin mudatu kun itti fufuu akka danda'uu fi yeroo dhiyoo keessatti ni dhaabbata jedhamee kan yaadamu akka hin taanes himan. Kirkirri lafaa yeroo dhiyoo asitti Itoophiyaatti mudachaa jiru kanaan keessumaa Affaaritti manneen jireenyaa irra miidhaan qaqqabuu gabaafameera. Profeesar Attaalay garuu kirkirri lafaa mudachaa jiru kun kirkira lafaa xiqqaa fi giddugaleessa jedhamu keessatti kan ramadamu ta'uu eeruun yaaddoo hagas mana kan qabu akka hin taane BBCtti himanii jiru jechuudha. Kuni wanta baay'ee nama yaaddessuu fi namoonni hunduu gara Rabbii boo'ee akka Rabbi nagaa nu buusu kadhachuu qabu jechuudha. Mootummaanis xiyyeeffannaa kennee namoota naannoo isaaniitti argamaniif osoo balaan isaaniif irraa fi maatii fi qabeenya isaanii irra hin geenye akka mala barbaade fi miidhaa qaqqabuu danda'u hedhesu gamanumaaf mootummaan akka xiyyeeffannoo kennuuf dhaamsa kenna dhaamanna jechuudha.
Olis keenya har'aas kanuma ture nagaan nuuf tura. Begitu ya,